الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار ومكور الليل على النهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أيها المستمعون الكرام الذين تسمعون هذه الموعظة في كل مكان، أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة، وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا أذكركم شيئا مما تتعلق بالصبر. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي آياته الأخرى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي حديث المصطفى: الصبر ضياء. obboleewwuu kiyya kan kaleenya teessanii fi fagorra jirtanii sagaleen kun isin bira ga'u sagalee kana dhageettan, wantiin an isinii dhaamu wanti eeganaati ani isiniif dabarsu baaba sabrii irraa waan eeganaa rabbiin naa laaffisee isinii dabarsa. Sanirraa akkuma rabbiin olaane qur'aana ufii keessatti dubbateetiin jedhe, rabbiin waan kam keessattuyyuu kulli amrii isin rakkisee isin dhiphisee keessatti gargaarsifadhaa, sabritti qarqaarsifadhaa, akkasumas salaatatti qarqaarsifadhaa. Salaataa fi sabritti qarqaarsifataniitiin dhiphinnaa fi rakkinni jiru keessa dabruun kuni ulfaataadha. Illaa calal khaashiciin, warra eeganaatii naaf jecha gadi godhatan malee, warra naaf jecha fedhii ufii waan kam keessaayyuu eegana as deebisanii naaf mataa ufii gaqqabatanii qalbii ufiis gaqqabatanii deeman malee sabritti fayyadamuun ni jabaatti jechuudhaan rabbiin qur'aana ufii keessatti dubbate jechuudha. Itti aansuudhaan ammas sabriin kuni meeshaa dukkana keessa ittiin bahan, meeshaa dhiphinnaa fi rakkinna keessa ittiin bahan, kan hammeenya namatti deemu hundaayyuu ofirraa buruusaniin, akkasumas rasaasaa hammeenya namatti deemu ofirraa dhahan ta'uun isii waan nama gaafachiisuu miti. Maaliifi rabbi aalamaa birattis mindaan isaa guddaadha. Warri sabrii qabu rabbiin dubbate: innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bighayri hisaab. Kan mindaan isaanii galata galfamu warri sabrii kuni herreegaan malee kheyrii hojjetan keessatti jazaan jaraa herreegaan malee galfame jechuudhaan kan rabbiin qur'aana keessatti nu dubbate jechuudha. Itti aansuudhaan waa'ee sabrii kana rasuulli sallallahu alaihi wasallam as-sabru diyaa'un jechuudhaan sabriin kun ifaadha jedha. Waan hunda keessaa sabriin ifaadha. Sabriin meeshaa waa hedduu keessaa tarkaanfii gufuu namala jiru hundayyuu tarkaanfatanii kan biraan dabran meeshaa guddaa ta'uu isaa eeganaati qur'aanaa fi hadiisa keessatti illee ibsameetiin jira jechuudha. Sabrii kana waan hedduu irratti sabbaruun, akka fakkeenyaatti xaa'a rabbii irratti obsuu, xaa'a rabbii wanta rabbi itti nama ajajeetiin jedhe keessatti sabbaruu. Fakkeenyaaf salaata subii yoo salaatan, salaanni subii kun namarratti ulfaataa, namarratti jabaataa, bishaan namatti qorraa, qorri qaama namaa hedduu namatti qorraa. Kana sabriidhaan dabarsanii sabbaraniitiin xaa'a rabbii irratti obsuun keessaa isa tokko, sabbaranii kheyriin hojjetan jechuudha. Isa lammaffaadhaa, sabriin kuni haraama waan rabbiin aalamaa irraa dhoorkerraa, wantoota nafseen namaa feetu, fedhii shahawaa, fedhii hawaa nafsee ofii as deebisaniitiin waan silaa rabbiin dhoorke irraa sabbaranii obsaniitiin obsaan dabarsuulleen obsa guddaa keessatti lakkaa'ame jechuudha. Akkasumas musiibaa irratti obsuu, musiibaa nama tuuxeetiin jette irratti obsuu, ilma gaarii namarraa du'uu danda'a, abbaa gaarii rabbi namarraa fudhachuu danda'a, haadha gaarii rabbi namarraa fudhachuu danda'a. Musiibaa irratti illee obsuun barbaachisaadha. Akkasumas dhibee irratti obsuun barbaachisaadha. Dhibee yoo nama tuqeetiin jedhe
rabbituu yunatti fidee rabbuman na fayyisa itti obsuu qabaa. Mindaa obsa kootii jaanata rabbi na haa taasisu jechuudhaan obsuun baay'isee barbaachisaadha. Kaasatan sabriin kun namni hundayyuu barbaachisa keessaan xaalibban ilmii baay'iseetiniin isaan barbaachisa dheetiniin kan ani kaasuu barbaadu. Maaliif jennaan wanti jara mudatu waan hedduu waan ta'eef beelli isaan mudata, dheebuun isaan mudata, aduu fi qorri isaan mudata. Akkasumas iddoo taa'umsaa keessa, iddoo ciisinsaa keessatti bakkee mijaa'aa, haala mijaa'aa argachuu waan hin dandeenyeef kana kun guutuun isaa sabrii nama barbaachisu waan ta'eef meeshaa sabriidhaa. Rasaasa rakkinnaa fi dhiphinnaan ofirraa deebisan keessaan dabran waan ta'eef sabriin barbaachisaadha, baay'isee barbaachisa jechuudha. Wanti an dhaamu sabrii irraallee wanti ani eeganaatii uummata keenyaaf dabarsu kan keessaan ani xaalibbaniif dabarsu fedhii shahwaadhaa, fedhii hawaadhaa, kan nafseedhaa. Akkasumas sheeyxaanni waan hedduun nama ajajaa kan hunda osoo argan hiriyyaa ofii fa'a nama laalchisaa sheeyxaanni akkanatti uffattuu akkanan taatu jedha. Kanneen guutuu isaa itti obsanii inshaallah jazaan jaannata rabbiiti jedhanii hiriyyaa ofiis laaluu baatanii diina islaamii laalanii goodda guddaa bu'aa ceeyii guddaa bahuun dukkana keessaa bahanii gara ifaatti bahuudhaan meeshaa sabrii kanaanii jechuudha. Kanaaf inshaallah wanti ani hawaasa keenya dhaamu sabrii cimaa qabaachuu waan kam keessatti duniyaa keessatti duniyaa akka gaariitti ilaalanii fi akkasumas bakka cimaa gaaja'anii ittiin ilaalan rabbiin nama laa fudhachuudhaan kana irrattis obsuun barbaachisaadha. Akkasumas iddoo hojjetanii nam tokko waan tokko hojjetatee waan akkana argadha jedhee karoora isaa keessatti karoora cimaa qabatee utuu adeemu duniyaa isaa sanii addaan bahuun ni jira. Kana irrattis obsuun barbaachisaadha. Obsa wanni jedhamu bakka kamittuu barbaachisaadha. Hammana jedhamee waan fixuu miti. Ani fakkeenyuma kaasuuf malee jechuudha. Sabriin kun ammas namni duniyaa keessatti obseetiniin jedhe waan rabbi irraa dhoorke marumarraa eeganaa dhoorkamee obse wanta rabbi itti ajaje wantoota hedduu kan nama irratti jabaataniitiin jedhan jabaatee guutuu isaa irratti sabbareetiin obse jazaan isaa jannata. Akkasumas akkuma rabbiin suuraa ra'adii keessatti dubbatee almalaa'ikatu yadkhuluuna alayhim min kulli baab malaa'iktoonni warra sabrii kana hogga isaan jana seenan balbaloota hundarraa itti seenanii salaamun alaykum bimaa sabartum nageenyi rabbi isinirra haa jiraatu. Kun ammoo maaliif waan eegana obsitaniif jannata kana wanti argattaniif waan eeganaati obsitaniif jechuudhaan akkasitti isaan irratti salaammatanii isaan gammachiisan jechuudha. Sabrii kana gahuumsi isii yookaan ammoo xumurri isii jannataa waan nama gahuudha. Meeshaa guddaa waan taateef jechuudha. Hawaasa keenyaa dabalee wanti an dhaamuuf waan kam keessattuu sabriin barbaachisaadha jechuudha. Maafi wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.